hayyee macaafni qulqulluun kuni ka afaan oromiffaati hafuura qulqulluun barraa'e moo ka amaariffaati moo ka ingiliffaati moo afaan kamiin jecha kamtuuyyuu hafuura qulqulluudhaan barraa'e? እሺ ገባብሴት ዲፈም ወጂኔ ወደ ሪሰደ ገባብሴ ሲኪማ ኦልድ ቴስታሜንትን ኩን አፋን ወር እስራኤል አፋን ሄብሩ ቲቪ አፋላ ኢሳን ወር እስራኤል ኢሳኒን ከተበሚ በረሰን ኒው ቴስታሜንትን ከኩን ሃራዋ ጀደሙ ኩን አሞ አፋን ግሪክ ከተበ አቤት እንደጋምነ Dhagahame? Banamuu fallegeno Ibrahim? Maayikuu kiftina. Na dhagaa jirta? Girbo yeroo tokko mee si dhagaara hin dubbattaa qoy. Okay. Abdii jirta? Itti fufee bulfatte. Abdii yoo jiraate itti fuufime. Ani hin finne ka. Hin fixxaa isa olii fixxaa. Nama bayi lalle dor gulfatta jirenne beeru. Hojiirreera. Hayyee ishii tana fixeetiin deemaa ergadhaa seena inshaAllah. Itti fuufi kamtuu hafuura qulqulluudhaan barraa'e Oromiffinii fi Ingiliffiniif Amaariffii hafuura qulqulluudhaan barraa'eera moo hin barroomne gabaabsiin adeemsi barraa'e hin barroomne. Warra afaan Giriikii New Testamentin kun kakun harawaa kun afaan Giriikii irraa gara afaanota addunyaa irra jiran hundatti jijjiiraman. Kanatti jijjiirama jechaan hafuuraan barraa'uu isaa hin dhowwu kaa yaa obboleessa. No maal taate? Hafuura qulqulluudhaan wanti barraa'e warri hiikan kun hafuura qulqulluudhaan hiikamu akkanuma jedhaniituma hiikan. Hafuura qulqulluu jechaan it is nothing be fedhii waaqayyoo dubbate fedhii waaqayyoo raajotaaf kenne sanii gara wannaati san katabame jecha malee turgumii biraa ka addaan qabu bakka fedhii waaqayyooti. Argame akkam goona ka Oromiffaa kana keessatti ka Amaariffaa keessatti ka Ingiliffaa keessatti dogongoroonni yoo keessa baay'ate akkam goona argame. Ta'uun danda'u lufaa dhibbantaa keessaa qabxiin tokko wanti akkana dogoggorri jiraachuu ta'uu danda'a. Garuu mootiifi as wal yoo dubbiftu. Abeet. Dubbii rabbii keessa akkamitti dogongorri hin jira jettee amantaati. Maal taate? No, namni dogongorri jira miti be akkuma jiruun gara duraan jalqaba afaan Giriikiitiin katabame. Akkuma Ingilizinyaan addunyaa irratti beekamtii qabu bara sana immoo afaan Giriikii kan beekamtii qaba akka addunyaa hundaa waliin gahu jechuudhaaf garasitti katabame. Isarraa akkuma jiruun kana warra barumsa qabutti achirraa gara afaan Amaarinyaatti gara afaan Oromootti gara afaan Ingiliziitti salphi garasittillee achirraa jijjiirame gara afaan Faransaay gara Jarmaninyaatti gara gara Suwaaliitti gara afaan hundaatti jijjiirame. Kana jechuun fedhii waaqaa ajaja waaqni ilmaan namaatii kenne jechuu waan biraatii miti. Okay, ayyee. Amma afaan Oromiffaati harkaa qabdu kun guutuun isaa dogongora ni qabamu hin qabu. Hin qabu. Afaan Ingiliziitiin wajjin ana afaan Ingilizii beeka afaan Ingilizii wajjin kompeerii godhee ilaalee afaan Amaaraa wajjin kompeerii godhee ilaalee sadanuu afaan Giriikii irraa waraabamamni soosaatti hin qabu bakka mootifii isaati inni guddaan Iyesus maaliif dhufe ka dubbatu waan Iyesus maaliif dhufe Iyesus eenyu ka jedhu naannawa san irratti naannawan bakka kana qofa. Hayyee wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 29 naa dubbisayye ka Ingiliffaallee ka Oromoo. Ammaan tana baay'ee harkaan qabu dhiifama wajjin. Ansii dubbisuure. Moobaayilii irra jirti moobaayilii ittiin sittiin dubbataa jira. Ansii dubbisuure. Dubbisga. Namni maqaa kootiif jedhee manneen yookiis obboloota yookiis obbolootota yookiis abbaa yookiis haadha yookiis ijoollee yookiis araddaa dhiisee dachaa dhibba hin fudhataa jireenya bara baraa siin argataa jedha. Amma iddoo kanatti haadha manaa ka jedhu keessaa dhiiseera. Ingiliffarratti immoo ni jira. Lakkoofsa 29 irra gaafa dhaqxee ilaaltee mother or wife jedheetiin akka haati manaa jirtu hin jira. Garuu Ingiliffarratti Oromiffarratti hin jiru. Maaliif keessa warri Oromiffaa kummaa keessaa shaqqalate? Dhiifama yoo ta'ee jira riifarii godha dhiifama yoo ta'ee jira akka ati jettu garuu mootiifiin isaa anaaf jedhee eenyuun illee ka dhiisedha amma mootiifiin isaa Yesuus mata duree sanii miti akka ijoollee tokko takkaan ta'in kaa jechuun waan badaa afaaniin hin baasin.
mata duree kiyya ala waan biraan haasa'in. Tolee? Ani maaliif haadha manaa ka jedhu keessaa dhiise ka Oromiffaa siin jedhee si gaafadhe. Okay, ta'uu danda'a garuu still mootiivii isaan jijjiirreen jedhan. Still mootiivii isaan jijjiirre. Tole hayyee. Mee qoradhuutii maaliif keessaa hambisanii hinaaffaadhaaf immoo maa keessaa shaqqalatan ka jedhu hojii manaati. Tolee? Shidhiifama wajjin komentii tokko sitti kenna yaa obboleessa kiyya. Amma nu hundinuu addunyaa kanarra jirraallee hin darbina. Dhugaan jiru dhugaa baay'eedha. Garuu rakkinni ilmi namaa qabamaa sitti fakkaate ijoollummaa tiyyatti amma ana kana barsiisaa turanii waan biraati namni amantii ofii kama ofii fuudhaa abbaa irraa akaakayyuu irraa fuudhu malee dhugaan kam jedhee miti. Hunduu doktiriinii ofiitiif qabxii wannaa keessa jira qabsoo keessa jira sooshaal miidiyaa kanarra yoo argitu. Garuu dhugaan kam jedhanii gargar baasuun namarra jira. Yesuus jala sararee ka dubbate an dhufee barsiise hagaan deebi'u obsawwan ani ishee ajaja hojiirra oolchaa tura kanaaf jeenata seentanii. Kanarra yoo dogoggortanii hin ta'u warri biraallee annabii akkana jedhanii yoo dhufanii jidduu hagaan deebi'utti rakkina guddaa dhalata jedhee kanaaf inni dhugaa yaada fedhii Yesuus dubbate san qofa yaada jedhuun kan. Tole miira keessan seenan inshaallah. Maal jedhaa Wangeela Maarqos boqonnaa 6:8 irratti akkana jedha. Karaadhaaf immoo ulee malee biddeena korojoo waan tokko illee akka hin fudhanne horiis akka hin baanne isaan abboomee jedha barattoota 12 yeroo ergu. Ulee hayyameefii jira. Waan biraa hin hayyamneefiif. Luqaas gaafa nu gabaasu immoo boqonnaa 9:3 irratti inni isaaniin karaadhaaf homaa hin fudhatinaa ulee qabannaa yookiis korojoo nyaataa yookiis horii qomee lama illee hin baatinaa. Huwwama takka hundayyuu isaan dhorkan kuma duwwaa yaa'aa jedheen. Barattoota 12 yeroo ergu ulee hayyameeraaf immoo hin hayyamneef. Well, akka amma yaaduma kan keetu haa fudhadhu akkuma ati jettutti bakka tokkotti irraa hambisan waan jedhu natti fakkaata mootiiviin. Ta'us deemaa barsiisaa jedhe sanii amma irra guddaan wangeelli sadanuu sanuma himaa jiran. Ante maal taate? Amma an kasi gaafadhe barattoota 12 yeroo erguu jedhe Luqaas yeroo nutti himu. Wama hundayyuu wama takkollee uleellee akka hin qabanne isaan dhorkee jedhe. Maarqos yeroo nu himu immoo ulee hayyameeraa fi nuun jedhe. Kamtu sirriidha? Barattoota 12 yeroo ergu ulee qabannaa hayyamee fi jira moo hin hayyamneef? Tokko akka biraatiif barreesse tokko akka biraatiif barreesse akkuma jiru fudhachuu qabna. Dhugaa akaati jettu. Akka wal faaleessan moo lamaan fudhatamu? Lachuu tikikkil sirri. Wanti wal faaleessu lamaan fudhatamu. Deemanii jarattiin deemaa jedhanii miti deemaa barsiisaa jedhee miti gooftaan Yesuus. Jedhe mun jenne. Deemaa yeroo jedheeniin kana ulee qabannaa hayyamee fi moo hin hayyamneef? Bakka takka dhiise naan jette baabiliin na biran jiru obboleessa kiyya. Ka dubbataa jirtu dhugaadhaan hin beekaa hin yaadadha. Ii ibsaana dhageeffadhayyee. Maarqoos akka nuun katabetti akka nu barreessetti gaafa waa'ee kanaa barreessu akka Yesuus Kiristoos barattoota 12 yeroo ergu ulee isaanii hayyameetitti. Luqaas immoo yeroo nu barreessu akka uleellee wama tokkollee akka hin qabanne karaadhaaf homaa hin fudhatinaa ulee qabannaa yookiis korojoo nyaataa yookiis horii qomee lama illee hin baatinaa jedhee jedhe. Kamtu isa sirriitii siin jedhe? Inni tokko dhiisee jira ta'ullee yaanni fedhiin Yesuus jedhe sun hojiirra ooleera yaada jedhuun fudhadha akkasi fudhadha. Yoo dogoggorrillee jiraate an akkasi fudhadha akka sammuu kiyyaa. Rijeektiin godhu kaa'an akka amanaa tokkootitti. Maaliif? Osoo dhugaa argitu? Lakki. Argaa jirtaa bar osoo argine. Rijeektiin godhu kaa namni lama yaada lama barreessinu waan guddaan. Watti uduu ta'e yuunifoormii uduu ta'e ajaa'iba natti ta'a malee is normaal akka kiyyaatti akka amantii kiyyaatti dhiifama wajjin. Amma kan lamaan keessaa kamtu isa sirriitti kamtu kan dhugaati?
Ana lamaanuu sirrii. Wanti wal faalessu lama akkami sirrii ta'a? Tokko ulee qabadhaa jedhe tokko ulee qabadhaa osoo hin jedhin hin qabatinaa hin jenne bar jidduun dhiisee mitiire ulee san dhiisee mitiire. Hin qabatinaa jedhe. Hin qabatinaa jedhe. Kun ulee hin qabatinaa jedhe kun ulee qabadhaa jedhee barreesse. Akka ulee qabadhaa jedheetti barreesseera. Kun immoo qabadhaa jedhe kun hin qabatinaa jedhe. Ani lamaanuu sirrii jedha yaada kiyya lamaanuu sirrii. Wanti barbaada deemanii akka barsiisanii deemaa barsiisaa jedheera jedhanii yaada sannuu dabarsuun isaanii lamaanuu sirrii jedha. Ante Dr. Abiy Yusuf kolfaadha laal. Dr. Abiy Ahmad Yusuf kolfaadha jecha hankee kanaaf. Maal taate ante? Wanti lama wal faalessu lamaan. Ani akka amantii kiyyaati kaa dhiifama wajjin obboleessa kiyya. Akka amantii kiyyaati kaa. Eesha yoo natti qabu yoo qaanfattes jechuun. Ani akkasitti nama. Yaa jechuun qaanfatu wama jirudha. Maali amma rakkoo kanarra kanarra sin cinquriis. Tole. Galatoomaa obboleessa. Hayyee kabiraatitti tarraa. Maal jedhaa? Eeshi seenaa baraa si haa dubbisu amma seenaa baraa boqonnaa 22 jechuudha. Maal jedha seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 22 lakkoofsa 2 irratti Ahaaziyaan mootii yommuu ta'e nama waggaa 22 ture inni waggaa tokko Yerusaalem keessa taa'ee moo'e haati isaa Ataaliyaa intala Ahaabii jedha. Amma iddoo kanatti afaan Oromiffaa irratti 22 jedhe. 22 jedhe. Afaan Ingiliffaa irratti immoo 42 years old was Ahazia when he began to reign jedha. 40 moo 40? 40 jecha? 40 fi 40 garagara. Okay. Inni 42 ka Ingiliffaa 42 jedhe. Ka Oromiffaa 22 jedhe. Kamtu sirrii? Akka dogoggora qaba jechuun inni kun dogoggora qaba. Isa oriijinaalii dhaqanii ilaaluun namarra jira. Yeroo garagalchan dogoggoran jecha. Waaqayyo gooftaan maccaa isaanii haadhiisu. Yoo garagalchan wanna dhanii kana dhaqanii aramaayikii sanirra laalu ka. Eshi mee guyyaa laaltee isa sirrii nutti himtee sirraa fudhanna tolee kanallee amma asumaan lafa kenna. Ayyee. Eshi maal jedha ammallee Addam waggaa 130 jiraatee ilma fakkaattii isaa ta'e bifa isaas qabu tokko dhalchee maqaa isaas Sheet jedhee moggaase. Sheet erga dhalatee booddee Addam waggaa 800 jiraate ilmaanii fi intaloota biraas hin godhatee jedha. Amma iddoo kanatti ka Amaariffaatii fi ka Oromiffaa wallaba. Ka Amaariffaatii fi ka Oromiffaa wallaba ammallee. Iddoo hedduu siilaa ka'e iddoo meeqatti wallabbii hedduutu jira. Hayya akkam goota? Akkamii godhee araarsita? Yoo garagalchan garuu amma kun dhiifama naa godhi fault finding yoo bakka baaybiliin dogoggora jedhanii yaa'u irra caalaa warri musliimaa kun tootaalii baaybilii hin fudhatan warri tokko hin hafee ka durii ka dhugaa sun hafee jira kun koppii jedhan isa oriijinaalii nuuf fida yoo jedhan ammoo nuuf fiduu hin danda'anii. Haa ta'u bakka takkatti dogoggorri hin jira. Ta'us mootiivii isaa sanuu kakuu haarawaa kana keessatti wanti barbaadamu naannoo Yesuusii kanatti Maxaafa Waaqayyoo keessatti dogongorri argame jechuun bar waan xiqqoo miti kun beeki. Kun waan jireenyaati mi? Wanta itti amanteetu jireenya itti amanteettaa miti? Akkamitti waan jireenyaa kitaaba guddaa hagana ga'u kana jecha Waaqayyoo jettee itti amantu keessa wallabbiin hagana ga'u kun guutuun argama. Maal jechuudha? Peejii maxaafa peejii kuma waama qabu keessatti yeroo namni garagalchuu ilma namaati hin dogoggora. Kana jechuun waan guddaa isaanii hin faallessu. Amma baaybiliin kenna akka kennaatti waan gooftaan Yesuus godhaa jedhe waan Waaqayyo godhaa jedhe hin faallessu bakka. Fatah. Wayya Ustaaz Mu'aaz. Dubbadha. Baga nagaan dhuftan welcome. Baga nagaan turte baarakallahu fiik sagaleen kee hedduun dhaga'amu sagalee hin dhageenye yeroo. Okay. Dubbadha mee Ustaaz carraas ni kennee jira. Girbo. Dhagaatiin jira fayyuma. Akkam nagumaa fayyuma qabdanii isin nagumaa? Naguma nagaa Rabbii. Jirra alhamdulillah. Allah nagaa anka jedhu waa tokko isin gaafachuu barbaade.
والأبي إلما نماتي في ربي والأبن يجون والأدم ربي في إلمان نما جدو جرورا تكو إلمي نما هندو غورا ربي هندو غورا انت اكو اما انا ديفمنا غود يا استاذ ديفمنا غود اكاتان اني بايبلي إرّا وان ور ربي كان ناغالوت اندرستاندي غودو akka fedhii rabbiiti amma maali akka fedhii rabbiiti malee akka fedhii namaa ilmi namaa ka barbaadu akka fedhii isaatitti akka katabamuuf akka fedhii rabbi waaqayyootitti ammoo akka fedhii isaatitti katabamee jira akka fedhii isaati ajajne لكي جيبو understand godha غافين كو بر جيبو غافي اتم ديبست كنا متي غافين كو وانت نمني حجتي بريفمني المنما والابون هملا دغونغورون هملا والدهون هملا مالي في جنان المنامات يا دسافو يساب بريفتا يرو رايروت وام فو يسوف والابون سا هملا نورمال سيغلم كتابني متنسي غرغرا وانت برباچي سوف كان كتابته كنمني يرو باسي متنسا توكيشرت غبابسو متنسا شنجها تربه باس مالي في وام متنسا جلقبات الرت الرام فتسم متنسا لما فرت سريس وام متنسا لما فرت سريس انغوتا من سن متنسا دفرت دفي غوتا ربين اكستي متنسا رام بايبلي نما متنسا كبا وغرا وغت ون سديبو جچاتي سلغافته واي اخازيا سنرت اخازيا اما عمري سارت وغا 40 ميله ممو ديغده ميله مكان جدرتي بايبلين أراماي كي غافة ديبيان 40 لمس 20 لمس نس غلماء مجرى بايبلي أكا نمني كبر بعد تاسس وانت سيغل بايبلين أكا هركنا ما ترت كبر بعد تو غربون بي اي إنياتم نجرم إنياتم ترى ملكين إنياتم نه وأون دافو بايبلين أكا والركوت وانت سيغل شوف وانت افان انا ما افان عربي فان دبسا عربي بيرفكت دبسا انجليزي فسكو مسني عربي فرت وان دبسا انجليزي فرت دبسا والله العظيم اماري فرت في جيره منرك عربي فا انجليزي فرت ارجين اماري فرت في وان بيرا توكو كونسبت ما غوتو تجيرا غوتو مت انري فدان يرو كونسبت غوتو تجيرا مجچا غوفتا تجينمني غافا جل ديم الفات وانت هون نمر رايس نيغمو سري متي ابراهيم أرى إبراهيم ما شاء الله سيف ما يكين سابنا على جا ولكن دبتان جرو إبراهيم ساعتي تقول لك ستجرا وانسى ولا لي سبحان الله ما يكين سابنا على ولكن دبتان جرو خير إن شاء الله ربي ساعتي سو بلي سخين جبار نما قرتي مرميرة هدو هجتو إبراهيم يتشون ربي سرها جالتو فانا معرفاتين هدو هجتا جزاه الله خيرا أنا بجرا خينيا أنا وانتين أبوليان خيا هندتي دامت دمو أسمان الحمد لله جاء شوف هند خيسن الحمد لله جاء قالت ربي خيسني قلتها واني قالت ربي قلت تنيف إني ما مالجي كتابها جنا وجود خلا خيستي دعونغور دفون نما ملاجي واني سنجايبو بايبلين يو الكبد يوغا كبدن سيرا في هيرا خيسابا فنجتني يو سيرا في هيرا خيسابا سوبر بادن أبان برباد في سنرتين مريئة دندها نمرمو دندها سيرا في هير قرآن خيسا جرو روبو نساء الرمبو سيرا في هير قرآن خيسا تخايمي روبو إسا بايبلي قوتو راباسون دنديسو يجون تكا أفرفا سايتا فرسانتي دميشن بايبلي رتباسون دنديسو قرآن أكا جرو تسيرا تنبولماتا تكنم نتنجرات وكنم نتديمو أكنم نتبولتي فود وكنم نتغرتي يرو والهي خيكم تكدابه خانا دبت قرآن أكا نتسيرا في هيرا في خانا هند لفخايو دوغونغورا توكي تشدير ربا في خيسا باس تقريبا قرآن خيسا فرسانتين صدمتي وني ديهاتو برسنتي صدمتي وني ديهاتو سينا ور دبريتي سينا ور دبري خيسافو نبي الله موسى نما يوكم تكاتي سينا سا بك ديده ما اولت ربين كاسي دبتي بك ديده من الرتو بك سلاريف دبتي سن اسا دفي فاليسون اغرت خريف دبتي اكسم دبتن فاليسو ولكن انفورميشن براسي دبل هوغرو فيچا انفورميشن برا دبليدو غاف بايبلتي ديبيتمو سينو متوكيچا اديمسو متوكيچا خنجمنا وان برا حاسو خانجم سي وان برا حاسو وجهه خناف الحمد لله جاء قالت ربي خيسني قال فدا قرآن حقنا بوتو قرآن حقنا نما جمتشيس قرآن سيرا في هير اتنبلمات خيسني إرا أرقتن خانتن دبل من إراهن إرتن قل كله ورتي ربي سبحانه وتعالى ننتي سجئ باهي لما نسينا سنك أبنا الحمد لله يتشون دقتنا أشهد أن لا
وان جربون ترونت فكاتيتن تكتو مثلا قافتشو لا أولسيني يو بايبلين قرتي كتاب بيجي كوما تقو أولك أبو وان تهيف دقونقرون إسان نوما ملاخان جتو ساتي نما تقو تجرى ما شيكوتي قرقودا قرتي علماء إلي إسلاما خيسا ور كتاب بيجي كوما شني كوما أفوري بالرئيساني كوما شنان كوما أفرانسان كيسا دقونقرا برباد دي بافت يو بافت اللي دقونقرا تقلما برباد دي بافت فكين يفهم صحيح البخاري فرده صحيح البخاري الحديث إرقما ربيتي حديث إرقما ربي هاتا أمالي يادا تكو تعليقاتا كدير لك النجرة برا دبري جاتشو تقرتي كتابان شيخ الإسلام ابن تيمية دبتن تجر كتابان شيخ الإسلام ابن تيمية خيسا ديمتي جاتشو والده يوبر بعد مراس أرقت المناماتي مراسا سنين أب والله كتابني شيخ الإسلام ابن تيمية ربي اتخا خدئا بايبلي وجه والشناك أبديو لالتي دغونغوري بايبلي خيسا جرو إرغود دارة دغونغورا قرتي كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية خيسر شيخ الإسلام ابن تيمية بيخي شوف قلبي في الراب الرئيسة بيخي عقلي في الراب الرئيسة بيخي قرآنها في حديث استدلال حقورة ملي فتوى في خنو بيخي علمنا ماتو هنگا وري بايبلي بالرئيسة سن دغونغورو يشا علمنا ما وري بيكم سك أبو يشا مجاتو بيخانا جيك آجرة بيتا نلالي يتشو رافينا جيك آجرة سر رئيس عادي سعد تو أكسي جرى خينيا ربي سنرى هجالة بارك الله فيكم الحمد لله جاء ربي قالتهم فدا إسلام ما إسني خن ربي إسنتين هم بفنه تولا إسني أولو دا إسنتين هم بفنه تولا سلا نما أولا إرول أنا ربي سني أولي أكسي تبيخن إسنين جاء تولا خنا أولتنا ما أولا منجرو بقى ربي قرتين وفاي بقى ربي قرتين إسلام ما نبدا سي يتشو بربادي تنول سيني أسمانو دقيقة صدنتك دبلتلو عبد الفتاح أبا منا عبد موسى دقيقة صدنتك راخن تاني أني مدركي سني إيساجر أستاذي سعاد الدم يفر اللي ولا اللبدان كيسان أبشر أيه إن شاء الله أني سلاني نبرق هجرات يكون هذا صلاة في هذا صلاة سند بديتن شوفيتن بها والجهي تكن كبا ما دقيقة مراسب ودوان تيجيتش شوف قرآن خيسا وانا ما جايبر سنتي مرجي فدا وبليين قلبي أنا رجي فدا قراني متك قلبي أنا رجي فدا ربي سبحانه وتعالى فكين يا فما نمتك وستلو فيه سفر خيسا نمني وهي ستلو فيه أبلو سينجي فكين يا عبد موسى سينجي لبيك يتين عبد موسى رجي فدو وقادو فو سينجي هاي زاء أكنا وقادو فو يرو أكنا سيجلي سعودي عربية مقالة مدينة المنورة خيستي بكا أكنا كانت وانا كنا هجتها جئنا نمني وهي بالما سيسين ولي قال لي نمني وهي بالما سيسين وقالوا في يرو أكنا سيوبكم نمني سنسين جئت إف أرجته أكنا نمتج سنسين جئت إف أرجته أتي خرورة سعودي عربية دي مدان كابنة أتي فيزان كابنة أتي واتك خيسان جرة أتي سعودي لكم كان كجيل من يتشا سيجله يوجد إف إف أرجته يعني نمن خوان لخطا وإيهم بقوان جولة فخيساف قرآن التقافة أسديبين أها قرآن نجتنا ما أنت إيوان نسيجل جو رب سبحانه وتعالى سورة الروم إيقال الرتي ألف لام ميم غلبت الروم جي أمني روم هذا نئنجي فتمني جي قاف سنجر كريستانو تتراني جر كريستانو تاخن نئنجي فتمني جي وري روم أخن يوم قاف سنجي فتمن قاف قرآن آيان خنبو سنبود ربي نتيانسي مالجي في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون جي في أدنى الأرض دتشي را دتشي قد جتو تحت خيست سيقلي وهم من بعد غلبهم إيغا إنجفتمو إسانيتي سيغلبون إنجفتشو رفتاني politically نمني تا إيغرتي وانتا كأنالايز قولو نمني غرتي إنتلان سياسة إنتلان بوليتيكا دا بلات إنتلا بوليتيكا إنتلا ورانا موتم ما قداتو خلفت خفاجر خلفت جيجاجر خان إنجفتماجر غافا رجي جرتين تنمتي جرتي يجوت إنتلا بيخي أكي إنجفنون سنما خنو إنجفنون كسرا غرتي موتما روم إتينجي فتسون وني نما خن ما يتساعدوا حبيبي وانت رنجر فيديو رنجر فيديو رنجر سو أكاسيتي يساعدي أكاسيتي ما مالتو جرسيتن ربي سبحانه وتعالى قاف دبتو فالا وانا من سلات الماموسا دبتي مالجئ جرمتي أرى إنجي فتميج أجعبيخون في بضع سنين وقام راس خيستي وقاس قلوان إنجال خيستي إنجفت شرفتها أنجي وقام راسا خيستي الله عقلي نمسلا
ورانا في سياسة بيخو خيست مو وراني قدان هجس جو إنجفنون هجس جو الرجه وجاس قال خيست دبيه إنجفتشون ينفكر نمني لف ما خي واهي من بانبر والنسون أكما جاء متي يرو ربي جئسان كيست وجاس الديت خيست أمني روما سون دبيه أمتك سراخنا دارا قد يجتشا ولي قال له دارا قد أني بكي إسانتي والورا ننسون بحر الميت يجتشو بكما بحر دعاء يجتشو بكما مكانسا البحر الميت سن الرانتنا يرو ساينسي أن قرطمي إرقها مورقرتي وإلى فا قرطني إرقهن إرقدتا ألفا بكسنته له من في أدنى الأرض ربين جيسن إرقدتا ألفا ربين جيسن وقاري رام بيك متره كنسا لفقدتا يجتشو مانك أرانا ملين بيك متره كنسا أما قالوا ساينتيفيكالي غافر رقا ملفتسون إرقدبو لفا بحر الميت غافا خار رومان رتو واللول تسنجتشو نسبه مي تكنولوجي خميني إرقما ربي غافسن وانغنا فول دورتا وداتا وسنو وان عقلي نمات التنفكان تلمامو دندهن خيستو ورّي غرتي سينا قراتني بيخا ورّي كتابة سينا دا لما سدي دب بسني بيخا كتابا سينا خيتي سينا لين دور دبرن وراني دور انجفتمو في أما انجفتمو تقومتي أما نمني انجفتمي تكنولوجي أما المالي وقاسا قال كودان كيتي في دي بيسيد وفنساني ملا أما يرو أما خنتي دور غرو وراني تكو انجفتمي چپه ينان وقا دب تكو وقاسا ديتم سقلتما غنا إفجارو كبدركما بكتي دي بيودا الدنيا كما خنا سفي سوال انت إنيف الدنيا غرا في أفاول بيروان انت إنيف غافس الرجال الدنيا والبيرا سفي سوني ملا خنافوني نسنين جاءوا قرآن ني هجس تكجرتي وام فجود أسن دبتها يتشا مال جتة مليون واو دبتنا اتفقاتا أذاني نبرة أذان ميجرا مغربة أذان من نبرة هي صلاة مغربة أذان ميجرا أكس إن شاء الله أني صلاة فنبهو بربادا نمني غافيك أبدا يجرا تنغافي تكتي دي بيسا غبابا بربادو تاتي دي بيسا غبابا سندر بي دي من دنده إن شاء الله مليون غافيك أبدا وان نمدو بدرت أيه مليونيس بيه جرا دربان شوفيه جرا خير إن شاء الله خلاص النمبها أبدي هي ما هاي أستاذ دلتهم هاي بارك الله زيارة يرمون دا كانت أبشروا ربي سنر رجال لتو إن شاء الله يرمون دولك هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاي جزاكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا